Waaqayyoo kasira isinii mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatanii hafuurri Waaqayyoo isin keessa buufatee akka jiru beektanii Waaqa nuti mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uu keenya beeknee manni qulqullummaa Waaqayyoo akkamitti akka qabamu hubachuudhaanii Waaqayyoon isa sodaatamu qabu sodaanni Waaqayyoon waaqeffannaa galanni Waaqayyoof haa ta'u mee kadhanname yaa Waaqayyoo Abbaa gargaaraa keenya situ nu gargaare situ nu ceesise situ yaa Waaqayyo bu'aa bahii keessa dabarsee asii nu ga'e kanaaf si galateeffannaa galanni ulfinni teessoo keerratti siif haa ta'u yaa Waaqayyo gooftaa tuuti nu wajjin jiraanne tarkaanfannee siin keenya gufannaa baay'eetu jira kiyyoo diinni nu dirsu baay'eetu jira garuu siitiin darbinee as geenye gooftaa koo galatoomi ammas yaa Waaqayyo gooftaa dubbiin kee dhaga'uudhaaf fuula kee dubartootti qabamneerra dubbiin kee jireenya laata dubbiin kee yaa Waaqayyo gooftaa nu ceesisa kanaaf dubbii jireenyichaa nutti dubbadha yaa Waaqayyo dhaga'uu dhiyaanneerra ol waaqarraa ergaa kee nuuf ergi ergaa kee dhufuu kan ta'u immoo yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuusiin haa hidhamu diin seexanaa kamiyyuu yaa Waaqayyo bakka kanatti hojii isaa raawwatin galanni siif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu walii wajjiniitiin sagalee Waaqayyoo guyyaa irraa kan ilaallu waa'ee jireenya nama ogeessaaf bu'aati. Sagalee Waaqayyoo dhaabannee waa'ee kanaa inni ilaalla. Sagalee Waaqayyoo keessaatti Maatiyos 7:24 hanga 26tti dubbifna. Bandura bira geessanis na gargaaruu dandeessu. Maatiyos 7:24 hanga 27tti dubbifanna. Dubbisi. Yesus egaa namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hojjetu hundinuu nama ogeessa mana isaa dhagaa irratti ijaarrateetti fakkeeffama. Bokkaan roobee lolaan lola'ee qilleensi qilleensa'ee mana sanatti bu'an. Manichi garuu hundeen isaa dhagaa irra dhaabamee waan tureef hin jigne. Namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hojjete hundinuu garuu nama gowwaa mana isaa hundee malee lafa cirrachaa irratti ijaarrateetti fakkeeffama. Bokkaan roobee lolaan lola'ee qilleensi qilleensa'ee mana sanatti bu'an. Manichis jigee jiggoon isaas barbaas hin ta'ee jedha. Waaqayyoon iddoo kanatti kan waa'ee nuyi ilaallu akkuma jedhee waa'ee nama ogeessaa dubbii Waaqayyoo dhaga'ee raawwatuutii fi isa gowwaa dubbii Waaqayyoo dhaga'ee ituu hin raawwatin ogeessituu hojiirra na wajjin afeeti kan nuyi ilaallu wajjiniitiin iddoo kanatti maal jedha sagalee Waaqayyoo nama lamatti fakkeenya ta'a. Nama lama fakkeenya fudhatee ka'a. Namicha isa ogeessaa fi isa gowwaa jedhee kaa'u kanatti namichi inni ogeessi isa dubbii Waaqayyoo dhaga'ee ittiin jiraatu suni maalidha akka isa inni akka mana isaa dhagaa irratti hundee isaa gadi fageeffatee ijaarrateeti jedha sagalee Waaqayyoo. Inni dhaga'ee dubbii Waaqayyoo isa dhaga'e sana hojiirra oolchuu akka nama mana isaa dhagaa irratti ijaarrateeti. Egaa manni akkaataa adda addaatti ijaarama. Manni gaanii gimbanyaa yoo ta'u baay'eeyyuu manni akkaataa adda addaatti ijaarama. Akkaataan itti ijaaramu manni jabaatee ijaaramu jira. Manni laafii ashawaa irratti ijaaramus jira jechuudha akkuma kanaatti akkuma inni dubbatu kanaatti. Kanaatiif nuti garuu
mana isa dhagaarratti ijaarame malee isa ashawwaa gubbaarratti ijaarame. Ashawwaan yeroo baay'ee akkuma beektanii gad fageessitan illee humna jabeessuu qabu sababa ta'eef wanti xiqqoo dhiibee jissa. Kanaatiif sagalee Waaqayyoo iddoo kanatti maal jedhama? Isa ashawwaarratti ijaarame yeroo bokkaan dhufee roobu qilleensis qilleensa'u sababa hundeen isaa gadi fagaateen dhaabbanneetii fi manni kun hin jiga jiguunsaas baddu baasaa taa'aa. Jiguunsaa yommuu kan jigirra jiguunsaa baddu baasaa ta'a. Baddu baasaa jechuun isa xumurame isa keessa hin deebine jiru. Kanaatiif namni dubbii Waaqayyoo dhaga'ee immoo itti jiraatu kun immoo inni immoo akka saba mana isaa dhagaarratti ijaarratee yeroo bokkaan roobu yeroo lolaan lola'u yeroo qilleensi yookiin bubbeen bubbisu kan hin sochoone achuma dhaabbatudha. Maaliif hundee isaatu gad fagaatee dhaabbate sababa ta'eef dhaabbannaan isaas immoo dhagaarra sababa ta'eef inni kun hin socho'u jedha sagaleen Waaqayyoo. Kanaatiif yeroo baay'ee warri mana ijaaran yookiis immoo gimbanyoonni dhagaa golee qabu. Dhagaa golee jechuun Gooftaan Yesuus Kiristoos dhagaa goleetti fakkeeffama. Dhagaa golee jechuun kornerisistoonii jedha Ingiliffaan. Dhagaa goleetu kaa'ama. Kornerii afurra dhagaa golee kaa'ama jechuun isatti wanti hundinuu waan isaan hojjetamu. Waan kana gidduutti hojjetamu hundinuu kornerii garanaa fi saafaan irra jiru irratti ilaalamee hojjetamu jechuudha warri mana ijaaran. Kanaaf inni gidduu kana dhaabbatu illee waan gidduu kanatti godhamu hundinuu kan inni itti waalqiinsaa safaramu dhagaa golee sanatti safaramu. Dhagaa golee jiru sanarratti. Kanaaf nuti kan itti safaramnu Kiristoos Yesuus isa dhagaa golee ta'e maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Nuti akka dhaabaati dhaabaa dhagaa golee gidduu dhaabbatee jiruuti. Dhagaan golee qofaatti dhagaan golee moggaarra jira dhaabaa kana gidduu jiru keessaa ba'ee dhaabbachuu hin danda'u. Maaliif yoo keessaa ba'ee waalqiinsaa sirriin ta'u madaalu jechuudha. Safara isaa kun ol qixa ta'u. Kanaatiif isatti safarameeti hojjetama. Kan nuyi itti safaramnu Kiristoos Yesuus dhagaa golee isa ta'e kattichi inni hundeen waldaa kiristaanaa irratti ijaaramu hundeen amantootaa inni irratti ijaaramu Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf isa irratti nuyi ittiin ijaaramne taanaan dhaabbachuu hin dandeenyu jechuudha. Qilleensuma yartuutu roobee bubbeen yoo bubbisee haaluma tokkicha naannoo keenyaa nu kaasa. Kaasuun isaa immoo saammaataa ta'a. Hin dhaabamne taanaan kanaaf dhaabbachuu qabna jechuudha. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa mana yeroo ijaaranii yeroo baay'ee mana kana irra deddeebiin dubbadha. Mana yeroo ijaaranii mana kana keessa waan baay'ee wanta adda addaa jira. Yoo akka aadaatti ijaarame dagalee kan jedhamu kan itti rukutamee jabeessu jira. Irra saataa kan jiru jira. Akkaataa adda addaatti jira. Mana citaa yoo ta'e immoo deemboo kan jedhan jira. Marfamee kan jiru utubaa ati jaalatti fakkaata dhaabbatee naanna'ee kan akkitti mana kana kan ol qabu jira. Deemboon sun hin jiru taanaan warri jaanii gidduu suni hin jiran taanaan manni kun dhaabbachuu hin danda'u. Mana karaa mana jiraa immoo akka isaatti fakkeessuu dandeenya jechuudha. Deemboo sanatti isa qabee dhaabbataa jechuudha. Kanaatiif nuti har'a yeroo mana keenya ijaarrannu maalirratti akka ijaarru beekuun nurra jira. Manichi immoo sababiidha. Mana isa kana Gooftaa Yesuus Kiristoos dhimma mana kanaa qaba. Fakkeenya fudhate malee mana kanatti dhimma hin qabu. Manni Waaqayyoo uniidha. Waaqayyo nurraa dhimma qaba. Mana kanaa nuti waaqeffachuudhaaf itti fayyadame malee Waaqayyoo dhimma mana kanaa qabu. Waaqayyo nurraa dhimma qaba boloota koo. Nuti Waaqa irratti Gooftaa Yesuus dhagaa gureessatee kattaasatee irratti hin dhaabbanne taanaan nuti waama yartuutu iddoo
yerootti nu kaachisa. Kanaaf dhaabbannaa keenya gadi fagoo miti taanaan, isarratti miti taanaan, wantoota adda addaa irra dhaabbanne yoo ta'e, wanti irra dhaabbata waan baay'ee jira. Qabeenyaas ta'uu danda'a. Waan biyya lafaa kana irratti namni abdatu waan baay'eetu jira. Isarra dhaabbachuu danda'a. Inni kun yeroo itti hin badan. Kan hin banne garuu dubbii Waaqayyoo fi Kiristoos Yesuus hundee isa ta'e sanaan. Kanaaf isarra yoo dhaabbanne eenyuyyuu kan iddoo itti dhumuutu hin jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf akka iddoo kanatti dubbatutti yeroo egaa qilleensi akka jiru, bokkaan akka jiru beektu. Qilleensi bokkaan dhufuu danda'a. Kanaatiif manni keenya sirriitti hin ijaaramne taanaan guyyaa tokko diigamuu isaanaaf. Manni keenya akka hin diigamneef egaa har'a nutu mana keenya tolchee ijaarrachuu qaba. Har'a tolchinee hin ijaarrannu taanaan manni keenya lolaadhaan fuudhamuu isaanaaf jechuudha. Amma yeroo baay'ee biyya kanaatti torneetota akkas godhee sana godhee jedhanii manoota baay'ee galaanni guuree fa'aa kan inni deemu jira. Yoo miidiyaa adda addaa irratti argitan jechuudha. Manni kun maaliif akkuma salphaatti galaanaan fuudhamee soba yookiis immoo bubbeedhaan akkuma ittiin caccabee soba. Manni kun ituu dhagaarraa ijaarame ta'ee jabaatee gadi fagaatee ijaarame ta'ee salphaatti gurguramu. Kanaatiif har'a nuti sirriitti Kiristoos Yesuus irratti yoo hundeeffamne kan achirraa namitti sun jiru. Dhabuun, daaruun, sooromuun, rakkachuun, dhukkubuun Kiristoos irraa adda nu baasu keessatti Phaawulos. Kanaaf wanti isarraa adda nu baasu hin jiru. Kanaaf hundumaa bira darbinee Kiristoos irratti qabannee jiraachuu akka dandeenyuuf sagalee Waaqayyoo irratti ijaaramuu nurra jira jedha sagalee Waaqaa. Kanaatiif iddoo tokkotti immoo akkas jedha. Yaaqoob tokko 22-24tti amma sabbaatti bira keessa nu dubbisuu dandeessu. Iddoo sanatti waa'ee nama dubbii Waaqaa dhaga'ee namni dubbii Waaqaa dhaga'ee raawwatu yookiis immoo namni dubbii Waaqaa dhaga'ee raawwannee akka nama of ilaalee keessatti ofiisaa ilaalee bifa isaa erga argee booda yeroo achi deebi'u immoo bifi isaa sun waan akka inni fakkaatu nama raawwatuudha jedhee dubbata iddoo kanatti. Yeroo of ilaalu maal akka fakkaatu of argaa garuu of ilaalee sanarraatii erga deebisee deemee booda garuu fuula isaa maal akka fakkaatu hin beeku namni kun namni dubbii Waaqayyoo dhaga'ee raawwanneedha. Kanaaf fakkeenya Gooftaa Yesuus yeroo baay'ee fakkeenyaan dubbata. Fakkeenyi kuni namni gaa maaliif namni yeroo baay'ee taa'ee dhaga'ee dhaga'a. Yeroo dhaga'u waan sana keessa of ilaaluu danda'a. Garuu yeroo gadi ba'u waan sana hin raawwatu. Kanaatiif yeroo dubbii Waaqayyoo dhaga'u keessatti of ilaalaa. Garuu yeroo keessa dhiisee deemu immoo yeroo ba'u immoo dubbii sanatti qabamee hin jiraatu yoo ta'e akka of ilaalee kana keessatti nama of ilaalee yeroo deemu immoo ofiisaa irraanfatuuti jedha sagalee Waaqayyoo. Yaa kan akka taanu sagalee Waaqaa barbaada. Yeroo baay'ee ijoolleen durba of ilaaltu baay'ee of ilaaltu. Fuula keessan kanaa ilaallachaa ooltan maal ta'u hin argitu erga deemtanii booda fuula keessan kanaa qilxii fuula keessan is ilaaltanii hin argama akkas jedha sagalee Waaqayyoo hin argamu jedha. Kanaatiif nuti immoo kana ta'uu hin qabu. Kana ta'uu hin qabu. Maaliif dubbii Waaqaa dhageenye kanatti qabamnee akka jiraannudha sagalee Waaqaa kan barbaadu sababa ta'eef dubbichatti qabamnee akka itti jiraannudha Waaqni kan barbaadu. Maqaa Waaqaa ulfaatu. Egaa manni sirriitti hin dhaabanne yoo ta'e yeroo baay'ee yoo namni mana fa'aa ilaaltanitti ta'ee deemtanii maroo mana bittanii manni kiraakii adda addaa qaba. Tokko tokko beezmentii isaa baay'ee kiraakii ta'ee yookiis kiraakii isaa ol ba'ee ifaa jira. Kun maaltu badeettanii yaadamu isin? Kuni hundeeffama gaafa lakkaa'aniiti hundeeffama isaa dubbate. Hundeeffama gaafa badu sababa sirriitti achi hundeeffame isaan tolleetii fi achi yeroo cabu asii cabsu. Tajaajilaa tokkotu fakkeenya ta'e fudhatee haasa'a. Manuma kootu kiraakii godhatee
Mani ko kiraagi godhannaani warra hojjetan tekinishaanii yookiis immoo mana gibbanyaatti waamee mana koo kana akkatti naa sirreessuu dandeessa kun akkas ta'ee jedhee naani inni tokko bakka birrii isaa barbaade sababa ta'eef dhufeema wanni godhee shawaa gidduu buusee paachiitti godhee maal godhee irra lassanii maal godhee fakkeessee deemee jedhama booda ilaallaan biyya kuusaa duraanii taasisee maal godha kana jedhe ammas maayini mana hojjetee deemte ammas kattee qottumee naani inni maal godha garuu beekaa birrii isaa fudhachuu dhufee naa ammas naa deebisee kana maal namichi kun hin ta'u sadaffaa irratti nama baay'ee beekamaa hojii hojjechuu danda'u kan biraa waammadhe biroo waammadhu dhufee laalee dhiifa manaa godhee kan hojjechuu hin danda'u dhiisee sokkee maaliif inni dhugaa fi yeroo gaafa dhufe manni kun sila hundeeffama isaa bade sababa ta'eef ana si kana deebisee hin deebi'u kanaafiyyuu hundeeffama isaa yoo deebi'ee danda'amu ta'e sirraa malee mana kana ani mana isa tarsee gara mana deebisuu hin danda'u qofaatti hundeeffama rakkinni malee isaa mana isa sirra keessaa kana miti jedheeti kanaafi hundeeffama bannaan gaarii fi bolo tokko hundee keenya jabeeffannu waaqni nu haa gargaaru hundee keenya tolfannu dhaabbannaa keenya tolfannu yoo dhaabbannaa keenya tolfanne malee isaatiin deemsi keenya fagoo nu geessisu kan maaliif qilleensi jiru bubbeen jiru dhufee nu fuudhee iddootti nu kaachisuu danda'a sababa ta'eef dhaabbannaa amantii keenya gadi fageessine yoo dhaabbanne eenyuyyuu iddootti nu miidhagsu guddinni hafuuraa akkamiidha gadi fageenyaatiin dangas dagaaguunis olis guddachuudhaan yeroo barsiisan akka barsiisu namoonni waaqaa kanaatiif guddannaa keenya erga jalqaba biqiltuun illee biqiltuun yeroo biqilu jalqaba kan inni ijuu asii olii guddachuun jalqabini idda baafatee asii gadi jalqaba biqiltuun yeroo biqiltu yeroo qummaallu jalqaba kan isin argitanii idda baafatee qabachuu jalqaba kanaaf iddi isaa erga lafa qabate booda asii ol guddachuu jalqaba kanaaf yoo lafa hin qabanne ta'ee asii ol guddanne iyyuu dhaabachuu hin dandeenyu jechuudha biqiltuun kun illee yoo iddi isaa gadi fagoo miti ta'ee yeroo baay'ee biqiltuu iddi isaa gadi fagoo hin taane qilleensi dhufeema kufisaa tokkichi qilleama yeroo baay'ee mukii kukkufee karaa faa irratti maal faa ta'ee jiru gadi fagoo miti idda isaati baay'ee iddi isaa gadi fagoo miti kanaatiif kukkufaa jechuudha Yesuus gooftaadha eega dubbii waaqaa yeroo dhageenyu dammaqnee dhaggeeffannu dammaqina qabaannu obboloota koo yoo dammaqina qabaannee dubbii waaqaa dhageenye borii keenya ofii keenya jabeessuu dandeenya sababa ta'eetiif egaa namni mana isaa dhagaa irratti hin ijaarranne roobi cimaa fi bubbeen yeroo dhufu irraa lafu isa kana akkuma dubbifannee Maatiyos 7:25 argachuu dandeenya dubbifannee irraa oollee waa'ee makanaati siyoota isin kennuun barbaade malee kan biraa Luqaas 6:49 irratti suma kanas argachuu dandeessu namni sirriitti dhagaa golee isa ta'e kattaasa ta'e Yesuus Kiristoos irratti hundeeffamne inni gadi hin jabaanne akka dhaabachuu hin dandeenyedha sagaleen Waaqayyoo namni akkasii nama maalii jedhama nama gowwaa jedhama inni dhaga'ee irraa wanni jiru inni dhaga'ee gadi ba'ee waa'ee isa dhaga'ee sana hojiirra oolchuu hin dandeenye nama gowwaa mana isaa ashawaa irratti ijaarrate itti fakkeeffamu kanaaf nuti nama gowwaa ta'uu hin qabu ameen ameen warra ogeessota taanee mana keenya dhagaa irratti ijaarratu ta'uu qabna inni lammaffaa nama ogeessota isa ta'edha namni dubbii waaqaa dhaga'ee hojii irra oolchuu nama ogeessaa jedhamaadha egaa namni akkasii nama ogeessaa dubbii waaqaa dhaga'ee hojii irra oolchuudhaatiin waaqni kan jedhee dhaggeeffatee isa raawwateedha galanni Waaqayyoof haa ta'u dhagichi immoo eenyudha
dhagichi inni irratti ijaaramu kun immoo Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Dhagaa godhee ta'e dhagaa isa ta'e Yesuus Kiristoosiin irratti yoo ijaaramne eenyu yoo irraa nu tiksu isa kanaa Efesoon 2:20 irratti argachuu dandeenya. Akkasuma wal qabatee jira sababa ta'eef yoo barreeffachuu barbaadan Efesoon 2:20 Luqaas 6:47 hanga 48ttis wal qabatee jira dubbifachuu dandeessu. Kanaatiif dhagaa isa ta'e isa ijaarsi isarratti ijaarame jiguu kan hin dandeenye Yesuus irratti qabamne yoo jiraanne eenyu iddoo keenya nu kutu eenyu iddootti nu kaachisu waan dhufu hundi nu goyoomsu sagalee Waaqayyoo dhageenyee beekna taanaan sagalee Waaqaa sanaatiin ofirraa ittiin sababa ta'eef sagalee Waaqaa kana ta'eera kanaaf kun sirrii jennee dura dhaabbachuu dandeenya. Sababa ta'eef sagalee Waaqaa beekuun nurra jira waloo tokko sagalee Waaqaa namni beeku nama hundee isaa dhagaa irratti ijaarrateedha. Egaa nuti amantoonni kana gochuu qabna. Egaa amantoonni Waaqayyoo hafuura isaa kan keessa kaa'e hafuurri jiraataan kan Waaqayyoo keessa jiraatudha. Amanaa keessa jiru. Nama Kiristoos Yesuusitti amanee dhugaatti Yesuusin hordofa keessa hafuura Waaqaa jira. Hafuurri Waaqaa kun immoo egaa nu keessa jiraachuunsaa erga beeknee isaa fi eeggannoo gochuu fi dubbicha beekuun yoo nu barbaachisa. Dubbii dhageenye kana yoo nuti hojiirra raawwannu gaafa sana sagalee Waaqaa hafuura isaatiin keessa bulee akka nuyi dhaabannu nu godha. Jireenyi keenya akka dhaabbatu godha. Jireenya keenya yoo dhaabbanne ta'ee hafuurri Waaqaa yommuu nurraa fagaachaa deema. Kanaaf jireenyi keenya dhaabbachuu qaba jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma sirrii dubbadde namni mana ijaaru dhagaa goleetti dhaabaa isa kaan madaaleetti mana isaa ijaara. Dhagaa golee kaa'ametti waaqii isaa eeggatee mana isaa ijaara. Sagalee Waaqayyo kanaatiif nuti Kiristoos Yesuus dhagaa golee isa ta'etti qabamnee isatti fakkeeffamnee fakkeenya isaa kiristaanni fakkeenya Kiristoos fudhatee jiraata. Sababa ta'eef Kiristoosin fakkaannee isarra dhaabbannee jiraachuun nurra jiraachuu. Kana yoo ta'e deemsa amantii keenyaa gara fuulduraatti ta'a. Namni tokko yeroo farda hamtuu tokko yaabbatu maqaa namoonni of dhabdanii maqaa Yesuus Gooftaa dubbicha dhagaa. Namni farda yeroo kaachisu fardi hamtuun tokko jirti. Fardi hamtuun tokko yeroo yaabbatanii yeroo kaachisuuf jedhanii yeroo miilaan rukutanii alangaa ishee rukutanii gara fuulduraatti deemsisuu fedhanii fuulduratti deemtee amma ta'e adeemtee amma ta'e immoo boodatti kan deemtu fuulduratti deemtee boodatti deemtu farda akkasii hamtuudha. Fardi kun yeroo baay'ee argitanii fakkeenya adda addaa nama kuufifti. Farda akkasii leenjisa badde. Farda leenjisa baddeen guddattee itti murataa leenjisuun baay'ee ulfaata. Kanaaf nuti akka farda leenjisa badee ta'u obboloota akka farda leenjisa badee namni yeroo baay'ee maal gooti nuti amantii keenyatti illee akkas ta'aa jirra. Xiqqoo deemnee xiqqoo boodatti xiqqoo fuulduratti xiqqoo boodatti gara fuulduraatti deemnee jijjiirama agarsiisuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf hundee keenya Yesuus Kiristoos irratti jabeeffannee deemsa amantii keenyaa fiigichi keenya amma eessaatti amma
ga'umsa Yesuus Kiristoos bira keenyatti safarra keenya jechuudha. Kanaaf hundee isa ergamoonni raajonni ka'anii sanarratti hundeeffamee jabaannee dhaabbanni hojii Waaqaa hojjechuu qabna. Hundee ergamoonni fi raajonni ka'anii irratti namoonni akkaataa adda addaatti hundee kaawwatu jedhan iddoo biraatti immoo hundee raajotaaf ergamoonni ka'an irratti namni akka barbaadetti hundee isaarra kaa'achuu danda'a. Hundeen sila kaa'amee jira. Hundeen jalqaba kaa'ameera. Abbaan barbaade immoo hundichumarra dhagaadhaan irratti ijaarrachuu danda'a. Yoo barbaade warqeedhaan irratti ijaarrachuu danda'a. Yoo barbaade immoo offaadhaan irratti ijaarrachuu danda'a. Garuu immoo maal akka hojjechaa jiru beekuu qaba. Inni dhagaadhaan ijaarrate maal akka inni ta'u inni uffaan ijaarame maal inni akka ta'e waa'ee mana ijaarsaa irratti dubbadheera. Kanaatiif hundee ijaaramee jiru irratti akkaataa itti ijaarrattan isinis beekaa. Ijaarsi keessanii hundee sana irratti ijaaraa jirtanii dhagaadhaan ijaarrachaa jirtu moo offaadha moo citaadha moo mukaadhaan ijaarrachaa jirtu? Kanaaf isa kana isinii bal'iisa akkaataa itti hundee isa kaa'ame sana irratti ijaarrachaa jirtanii isinumti beekaa. Kan isin baasu isintu beeka. Namni akkaataa adda addaatti jedhee sababa ta'e hundumtuu isaa booda gadii isaa argachuuf jira akkaataa majaalaatti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin isinitti baay'isee yoo namni dadhabaa jiranitti fakkaata. Yesuus gooftaadha. Mee gooftaadha dhaame? Egaa dubbii Waaqaa keenya obboloota koo dubbii Waaqaa ijaarsa jireenya keenyaaf taasifamuu fi kanaaf dhageenyu waa'ee dubbichaa dubbachaa jirra fayyadu. Waa'ee dubbii Waaqaa kana dubbachaa jirra sababa ta'eef dubbicha dhageenyee yoo jirra oolchine nuti warra ofii isaanii qopheessan taana sababa ta'eef dubbii kana dhaga'uu duwwaa sinoo miti. Dhageessu duwwaan taa'inaa dha sagalee Waaqaa. Warra hojiirra oolchan malee dubbii isa dhaga'an warra hojiirra oolchan malee warra dhaga'uu duwwaadhaan ofii isaanii sossoban hin ta'inaa. Kana iddoo qaqqabaa ta'u. Namoonni yeroo baay'ee dhaga'uu duwwaadhaan ofii isaanii sossobu jechuudha. Sagalee Waaqaa kanaaf jedha. Dhageenyee furdiidhaaf ittiin of qopheessu irraa waan taanaan sagalee Waaqaa kana kan inni jedhu. Dubbii Waaqaa dhageenyu akka dhageenyu kanaan furdiidhaaf ittiin of qopheessuuf ta'a hojiirra oolchinu taanaan kanaaf Waaqni nu haa gargaaru. Obboloota koo Waaqni nu haa gargaaru. Dubbii Waaqaa dhageenyee hojiirra oolchuu akka dandeenyu inni Waaqaa nu haa gargaaru. Isa kana isa nama dubbachaa oole waa'ee mana akkaataa hundi kaa'amu irratti ijaarratanii Qorontoos duraa 3:12-15 tiree qabachuu dandeessu. Namni hundee kaa'amu irratti akkaataa adda addaatti mana isaa ijaarrachuu danda'a. Kanaaf akkaataa itti ijaarratu immoo abbaa murteeffatee ijaarratu garuu booda hundumti isaa hin qoramaadha. Abiddaan qoramee abidda keessa kan darbutu sasirriidha. Inni akkaataa sana ittiin ijaarratanii abidda keessa darbuudha yoo ta'e abiddaan gubamee abidda kee yoo darbe inni gaariidha jechuudha. Gaarii. Kan abidda kee darbuu danda'u si beektu. Warqeen abidda kee darbuu danda'a. Dhagaan abidda kee darbuu danda'a. Offaan, citaan, mukni abidda keessa darbuu hin danda'u. Kanaaf ammuma maaliin akka mana keessanii hundee kaa'amu irratti ijaarrachaa jirtanii beekaa. Waaqni nu haa gargaaru. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Egaa amantoonni mana qulqullummaa Waaqaati sababa ta'eef mana qulqullummaa Waaqaa kana immoo akkamitti akka qabnu beekuu qabna obboloota koo. Manni qulqullummaa Waaqayyoo isa kana mana sagadaa sana miti. Manni qulqullummaa Waaqayyoo isinii jedha. Mana qulqullummaa koo kan jisse moo ani
isa nan jigsaadha sagalee Waaqaatu. Kanaatiif mana qulqullummaa Waaqayyoo qaba sirriitti. Manni qulqullummaa Waaqayyoo sirriitti akka dubbii Waaqaatti qabamee hin jiraannu yoo ta'e adaba qabaachuudha. Ani hin dhiisu sagalee Waaqayyootu. Ani mana qulqullummaa gosa jigsee nan jigsaadha sagalee Waaqaatti sababa ta'eef nan dubbadha. Kanaafi mana qulqullummaa Waaqayyoo eeggannoo gochuudhaatiin jireenya amantii keenyaa gaggeeffachuu nurra jira. Waaqatu keessa jiraata sababa ta'eef, hafuura Waaqaatu keessa jiraata sababa ta'eef, hafuura Waaqaa ofii keenya qopheessinee jireenya Waaqatti tolaa ta'een mana Waaqaa keessatti deebi'uu qabna. Dubbii Waaqaa sodaachuudhaan dubbii Waaqaa isa amma dhagahaa jirru kana dubbii Waaqaa isa dhagahaa turre sodaachuudhaan mana Waaqaa keessatti gadi of qabne yoo jiraanne maatiin sagalee Waaqayyoo isa gadi of qabee ani moora qabaan sababa ta'eef gadi of qabne dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaatiin mana Waaqaa keessa jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaara. Egaa dubbifattan akkasumatti isinii kennaa keessa deemanii dubbisuus barbaadu yoo dubbifachuu dandeessan nuus dubbifadhaa. Manni Waaqaa haa ta'u. Kanaaf mana Waaqaa haa ijaaru obboloota koo. Manni Waaqaa isa akkanas ta'uu danda'a. Inni kunis walii galee ijaarama. Iddoon itti qulqulluu mana Waaqaa itti waaqeffannu kuni walii galee ijaarama. Manni Waaqaa inni ga'e nuti Waaqayyo keessa jiraatu immoo iddoon qulqullummaa mana Waaqayyoo immoo uniidha. Sababa ta'eef uniitu erga ijaaramnee booda mana kana keessa dhufneeti Waaqayyoon waaqeffanna. Kanaaf jalqaba ofii keenya ijaarree mana kana keessa dhufnee Waaqayyootiin waaqeffannuun Waaqayyo Gooftaan nu gargaara. Ameen Waaqayyo nu gargaara. Obboloota koo egaa dubbii Waaqaa baay'ee dubbatanii bituu hin ta'in isuma dhageenye yoo itti jiraanne waa'ee itti jiraachuu dandeenyu dubbachaa jirru yoodha. Kanaaf Yesuus Gooftaadha. Egaa baay'ee namaan dadhaba eebbututa inamu uummata maal jira. Haleluuyaa. Mee dammaqaa Yesuus Kiristoos dhiyoodha. Ameen. Yeroo baay'ee waa'ee dhufaatii Yesuus Kiristoos yoo namni irraa hubata. Yaadatte beektaa dinaan Gooftaan hin dhufa. Ameen. Namoonni tokko tokko waa'ee Gooftaan hin dhufa yoo jedhan iyyuu ani maan qophoofne waa'ee isaa yoo waliin kan dubbate jechuudha. Nuyi dhiibnes hin dhufa innis inni guyyaa tokko kataa fayyada. Inni akka attuutti dhufaa akka attuutti dhufaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaatiif Gooftaan akka attuutti sababa dhufuufi nuyi ofii keenya qopheeffannee halkanii guyyaa warra qabbaan yeroottis yeroo malees warra qophaan taanee fuula Waaqayyoo turree Waaqayyoon eeggachuu qabna. Waaqayyo Gooftaan dubbii isaa dhageenya nuuf haa eebbisu. Waaqayyo sin haa eebbisu. Mee sagalee Waaqaa fi mataa keenya gadi qabatee galateeffadha.